magaalaa Amboo keessatti mariin biyyaalessaa karaa adda addaatiin uummanni akka beeku akka hordofu karaa miidiyaa adda addaatiinis karaa walgahii adda addaatiinis akka beekuu fi akka qabatamaa isaa lafaan ga'uu danda'u wantoonni silaa barbaachisaa ta'an kennamaadha jiru. Karaa mootummaatiinis karaadhuma warra mari'atee galee karaa keenyaanis akkuma biyyaattis mariif marabbaadhaan waan hunda hiikkachuun bu'aan isaa guddaadha dhaloota biruu kanaaf. Mariin biyyaalessaa kun dinagdeedhaan, hawaasummaadhaan, siyaasaan, aadaadhaan wantoonni jiran hundumtiyyuu walqixxummaa Itoophiyummaa, walqixxummaa Oromummaa karaa hundumeen hiikootti kennee waliin mari'atamee baay'inni keenya miidhagina keenya waan ta'eef namoonni yaada isaanii sabab sablammiin qaban hundiyyuu iddoo tokkotti walitti fidanii waan nu baasuu danda'u, waan karaarra nu buusuu danda'u, waan silaa akka Itoophiyaatti walqixxummaa keenya iddoo tokkotti fidee walqixxummaadhaan jiraachuu danda'uu fi garaagarteen keenya immoo miidhagina keenya ta'ee akkamitti deemuu akka dandeenyu waan hundayyuu kan walitti fidee ilaalcha tokkoon ilaalu ta'uu isaati kan inni agarsiisu. Mariin biyyoolessaa akka magaalaa keenyatti akka fiixaan ba'uuf namoota hubachiisaa jirra. Rakkoon biyya kanaa kan hiikkachuu danda'u marii qofaan. Marii qofaan akka hiikkachuu danda'u namoota immoo bakka hundatti barsiisaa jirra jechuudha. Akka sabaaf salli walitti hin buunee fi namoonni muraasa faayidaa isaaniif jecha walitti bu'anii uummata walitti buusanii keessa fayyadamuudhaaf kan deemaa turan ta'uusaa sirriitti hubachiisaa jirra. Ammas rakkoon kun kan hiikkachuu danda'u rakkachuus hin danda'a jennes kan itti amannu mariidhaaf marii qofaan. Namni mari'atee bu'aa argata. Mari'ataan gowwaan qabu jedha Oromoon. Mariitti amana. Sirna gadaa keessatti namni mari'atu gadaan tokko miseensa shan qaba, paartilee shan qaba. Isaan hunduma wajjin gadi taa'eet mari'ata. Innaa mari'ate rakkoo jiru lafa kaa'a. Rakkoo kana edda jedhame rakkoo bichaa rakkoo qofa otoo hin ta'in falli rakkoo kanaa yookaan rakkoon kun akkamitti hiikkachuu danda'a jedhee taa'ee mari'ate. Edda mari'ate booda bu'aa qaba. Akka magaalaa Amboottis ta'e, akka naannoottis ta'e, akka mootummaa fi akka federaalaattis ta'e yaanni uummatarraa walitti qabamee iddoo tokkotti dhufee irratti mari'atamee falli isaa yoo kun kana ta'e kana ta'a, yoo kana ta'e kana ta'a jedhanii fala wajjin mariidhuma bichaa gaggeessanii abbaa tokkotti rakkoon kun kan abbaa tokkooti kan paartii tokkooti otoo hin ta'in yoo rakkoon jiraate rakkoo sana kana rakkoon jedhanii rakkisa keessaa baasanii iddoo rakkisi beekamee jedhee rakkoo sanaaf fala waliin barbaadanii bu'aa argamu sanas wajjin dhamdhamachi.